Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Dhaggeeffattoota miidiyaa oduu gaarii hundumti keessaan lafa jirtan hundumatti nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Fuula Waaqayyoo gooftaa keenyaa duratti dhiyaannee sagalee Waaqayyoo isiniif qooduudhaaf yemmuu qophoofnu Waaqayyotti guddaa gammadaa. Waaqayyo isin haa eebbisu jechaa sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaa kan nuun walii wajjin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 19 kaasee isa jiru ilaalla hanga lakkoofsa 20tti. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera, namoonni ificharra dukkana filatanii jedha. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera, namoonni ificharra dukkana filatanii jedha sagalee Waaqayyoo. Ifa inni jedhu ilma Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e macaafni qulqulluun Wangeelli Yohaannis boqonnaan 12 nuuf ibsa. Akkuma kanaa Wangeelli Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irrattis ani ifa biyya lafaatii namni na duukaa bu'u ifa jireenyaa qabaata malee dukkana keessa hin deddeebi'u jedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos gooftaan keenya addunyaa cubbuun dukkaneessee addunyaa seexanni dukkaneesse kanarratti dhufee yeroo dhalatu akkuma halkan ifee guyyaan immoo gaafa inni dukkanaa'e sanaa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dhala namaa hundumaaf ifa jireenyaa ta'uusaa kan dhugaa nuu ba'u sagalee Waaqayyooti. Kanaaf har'aa luqqisii macaafa qulqulluu kanarratti hundoomnee sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Ifa gaafa jennu gara biyya lafaa dhufeera, namoonni garuu hojii isaanii hama waan ta'eef ificharra dukkana filatanii jedha. Filannoon namaa kun ifa otoo hin ta'in dukkana ta'uusaa agarra. Sababi isaa hojii isaanii hama waan ta'eef jedha. Hojii isaanii kun qajeelaa otoo hin ta'in hama waan ta'eef ificharra dukkana filatanii jedhee dubbata. Anis har'aa mata dureen ani amma fuula keessan duratti dhiyaadhee isin barsiisuuf Waaqayyoon irratti kadhadhee dhiyaadhee filannoo kee adda baafadhu isa jedhudha. Namni jireenya jiraatu keessatti filannoo qaba. Filannoo adda addaati filannoon ilmi namaa qaba. Warri kaan filannoo jireenyaaf ta'u, warri kaan immoo filannoo jireenyaaf hin taane as biyya lafaa kanarratti duwwaa waan nyaataniif, waan dhuganiif, waan uffataniif kan isaaniif ta'u filatanii jiraatu. Jireenyi lafarraa kun yoo namatti to'ees jireenya yerooti. Jireenyi waaqarraa kun yoo arrasitti qorre, yoo arrasi dhiphise, yoo arrasitti ulfaatees waan bara baraati. Kanaaf nuun arraa addunyaa keessa jirru kana keessatti filannoo keenya adda baafachuutu nurra jira. Namoonni hojii isaanii hama waan ta'eef ificharra dukkana filatanii jedha. Ificharra dukkana filatan. Wanti filannoo isaanii kanaa dukkana taasise maanni hojiin isaan hojjetaniitu hamaadha. Hama waan ta'eef ificha otoo hin filatin dukkana filatan. Maaliif isa jedhu namni hama hojjetu ifattiin hojjetu dhoskaatti hojjeta malee dukkana keessatti hojjeta da'ootti hojjeta malee. Kanaaf namni addunyaa kanarra jiru hedduusaa qajeelummaan guutuu otoo hin ta'in hammeenyaan guutuu akka inni ta'e agarra. Dhugaa qabatee jira otoo hin ta'in soba isa dukkanaasan qabatee jira. Kanaaf filannoon ilma namaa kun ifa otoo hin ta'in dukkana akka inni ta'e agarraa jechuudha. Kutaa kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifichi gara biyya lafaa dhufeera, namoonni hojii isaanii hama waan ta'eef ificharra dukkana filatanii jedha. Har'aaniif isin gaafa of ilaallu maal filanne? Filannoon keenya maal? Filannoon keenya kun ifa moo dukkana? Akka kanatti sagalee Waaqayyoo irratti isa agarru kanaa gaarii goonee hubachuun, itti jiraachuun jireenya keenya boruuf barbaachisaa akka inni ta'e agarra. Lammaffaa irratti kan dubbadhu ifa moo dukkana filattee jedha. Filannoo kee amma gaa adda baafta in ilaaltaa jechuudha. Waan filattee deemaa jirtu sana, waan filattee jiraachaa jirtu sana, waan filattee irratti hojii hojjechaa jirtu sana amma in ilaalta. Ifa moo dukkana filatte? Dukkanaaf ifti warra walitti dhufan otoo hin ta'in warra wal dhiiban, faallaa walii warra ta'an, warra wal balleessanidha. Amma ifti yeroo jiru kanaa booddee immoo sa'aatii 12 booda dukkanatu dhufa. Ifti maal ta'ee hin sokke. Dukkanatu iddoo argate, dukkanatu lafa fudhate, dukkanatu jireenyi nama hundumaa qabate. Inni karaa deemus hin dukkanaa'e taanaan hin dhaabbata. Inni hojjetus hin dukkanaa'e taanaan hojii dhaaba. Lafa jiru hundumaatii
namni waan hojjetu sana hundumaa dhaabee waan dukkanaa'eef bakka tokkotti goruu barbaada. Kanaaf ifa moo dukkana filatte? Gabaabsee ammaa kan walii wajjin ilaallu waa'ee hojii dukkanaati. Hojiin dukkanaa maal akka ta'e ilaalla wal wajjiniin. Sagalee Waaqayyoo keessatti kan nuun agarru hojiin dukkanaa kun maal akka ta'e dukkana kanaa bakka lamatti adda baafnee ilaalla. Dukkanni jalqabaa dukkana uumamaati. Isa sa'aatii 12 addunyaa kanaaf laatame jechuudha. Ifa yeroo jennu bakka lamatti baafnee ilaalla. Ifti kunis isa jalqabaa ifa uumamaati. Innis sa'a 12 qabatee isa jiraatudha. Lammaffaa irratti yoo ilaallu dukkana inni jennu dukkana hafuuraati. Namni otoo deemu, namni otoo hojjetu, namni otoo daldalu, namni waajjira mootummaa keessa otoo hojjetu, namni otoo baratu, namni iddoo adda addaatti waan filate geggeessuuf otoo fiigu dukkana keessa jiraata. Kun dukkana hafuuraati, dukkana sammuuti, dukkana jireenya namaa sammuu namaa agoogudha. Inni kun maal godhaa? Hubannaa namaa jaamsaa jechuudha. Kanaaf ifa moo dukkana filatte gaafa jennu hojii dukkanaa tokkoffaa wanta dukkanni jireenya namarratti hojjetu ilaalla. Innis maal? Hojiin dukkanaa inni tokkoffaan dukkanni dhoskuudha. Waa tokko waan bifa qabu, waan lubbuu qabu, waan bareedu, waan gaarii ta'e kanaa dukkaneessee bifa isaa jijjiiree dhoskuudha nama jalaa. Namni akka hin agarre, namatti akka hin mul'anne dhoskuudha. Addunyaa kanarratti uumama addunyaa kana jalqabaa yoo ilaallee lafti kun uumamteetti maqaa qabdi garuu maal hin qabdudha? Bifa hin qabduu jedha. Bifti irra hin jiru. Maaltu bifa ishii dhowwee? Dukkanni callabboo gadi fagoo irra ture. Dukkanatu ture. Dukkanni kun akka wanti ishiirra jiru tokko hin mul'anne ishii godhe. Kanaaf har'aa ilmaan namaa yoo ilaallee filannoon isaanii ifa otoo hin ta'in akkuma dura dubbadhe dukkana waan ta'eef, dukkana waan filataniif, hojii dukkana waan hojjetaniif, ificharra waan baqataniif jireenyi namaa kun hin dhokate malee hin mul'anne. Hojiin dukkanaa dhoskuudha. Dukkanni nama dhoska yaa fira koo. Jireenya jiraatan keessatti hin mul'anna, hin guddanna, hin jiraanna jettanii yaaddu miti. Wanti nama dhosku tokko, wanti nama xiqqeessu tokko dukkana. Dukkanni hojii isaa keessaa nama dhoskuudha. Nama silaa guddatee ol bahee addunyaa irratti mul'achuu qabu kana hin dhoska. Akka inni hin mul'anne godha. Inni lammaffaan hojiin dukkanaa lammaffaan dukkanni fuula namaa kana, jireenya namaa kana yookaan hojii nama dhowwuudha. Hojii nama dhowwa dukkanni. Ifti yoo jiraate namni hojii hojjeta. Dukkanni garuu akka ati hojiin hojjenne si godha. Har'a ilma namaa addunyaa irratti hojii gaarii akka hin hojjenne kan isa godhee ifa otoo hin ta'in dukkanatu hojii isa dhowwe. Dukkanni hojii nama dhowwa waan ta'eef hojii isa dhowwe gaafa jedhu qonna isa hin dhowwarre, barachuu isa hin dhowwarre, nagada isa hin dhowwanne, waajjira mootummaa seenee yeroodhaan sa'aatii 2 walakkaatti seenee 11 walakkaatti bahuu isa hin dhowwarre. Garuu maal isa dhowwe? Dukkanni kun qajeelummaa hojjechuu dhowwe. Hojii qajeelummaa, hojii jaalalaa, hojii jireenyaa, hojii ulfina Waaqayyoof ta'u akka inni hin hojjenne isa dhowwe. Kanaaf dukkanni amala isaa keessaa hojii nama dhowwuudha. Hojii nama dhowwa. Nus jireenya jiraannu keessatti bara jiraannu hundumatti waan goonuuf waan itti jiraannu hundumarratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifa jireenya keenyaa ta'uu isaa hubannee, ifa jireenya keenyaa ta'uu isaa hubannee maalan filadhe? Filannoon koo kun ifa moo dukkana? Yoon ifatti jiraadhe hojii ifaan hojjechaa jira. Yoon dukkana filadhee jiraadhe immoo dukkanni kun booda eessa na geessa isa jedhu yaaduu danda'utu nurra jira. Kana yaadne taanaan jireenyi kiristiyaanaa kun jireenyi amanaa tokko karaatti afaa akka inni ta'e galma akka inni hin qabne agarra. Kanaaf jireenya jiraannu bara jiraannu keessatti akkuma dukkanniif ifti waliif faallaa ta'e Yesuus Kiristoosiif seexanni waliif faallaadha. Akkuma qajeelummaa fi jallinni waliif faallaa ta'e dhugaanii fi somni waliif faallaadha. Akkuma jireenyiif duuti waliif faallaa ta'e biyya lafaa kanarratti namni waan hojjetu hundumaa gatii isaa Waaqayyo biraa waan fudhatuuf har'a waan filatee irratti xiyyeeffannoon hojii hojjetu sana adda baafachuu danda'uu qaba. Adda baafatee ilaaluu danda'uu qaba. Sagalee Waaqayyoo keessatti
seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga sadiitti yoo dubbiftan lafti kun gaafa uumame kan inni ture maqaa qabaa bifa hin qabu ture. Maqaa samaayidhaa lafa bifa hin qabu. Arras jireenya namaa yoo laallee namni maqaa qabaa bifa hin qabu. Maaltu bifa isa dhoo bifa gaafa hin jedhu diimaa ta'uu dandeessa, gurraacha ta'uu dandeessa, adii ta'uu dandeessa. Fiizikaala qaama namaa otoo hin ta'in biftin ani dubbadhu bifa as keessa jiru, bifa amanaan tokko qabaachuu qabu, bifa sagalee waaqayyoo of keessaa hin qabu namni. Bifa dhabeessadha jireenyi namaa. Kan barbaachisu bifa namni kan ittiin beekamu maqaa qofaa otoo hin ta'in maqaa keessanaan kan ati ittiin adda baatu bifa kee fiizikaala keetidha. Arra amanaa jechuun maqaa yoo ta'u hojiin kee garuu bifa keeti. Hojiin kee sun filattee inni ati hojjettu bifa keeti. Kanaaf bifti kiristiyaanaa eenyuun fakkaachuu qaba? Akkuma Phaawulos Qorontos boqonnaa 9 irratti dubbatu, Qorontos 2:1 irratti dubbatu, ani Kiristoos nan fakkaadhaa, isin immoo na fakkaadhaa akkuma jedhe. Arra aniif isin jireenya jiraannuun hojii hojjennuun ificha fakkaanna moo dukkana fakkaanna? Amma bakka jirru, bakka teenyu, bakka hojjennu teenyee gaafa of ilaallu eenyuun fakkaadhaa jennee of ilaaluu danda'uu qabna. Lammaffaa lafti kun dukkanaadha garuu ifa ofirraa hin qabu. Silaa ifatu barbaachisa ture uumameedhaa dukkanaadha maal hin qabu ifa ofirraa hin qabu. Kan barbaachisu immoo ifa ture. Namni jiraachuudhaaf, namni hojjechuudhaaf, namni ba'uudhaaf, namni galuudhaaf kan isa barbaachisu ifa. Kanaaf yeroo sanaa lafti kun dukkanaadha garuu ifa hin qabu ofirraa. Sagalee Waaqayyoo keessatti Qorontos isa lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 yoo dubbifne waaqicha bara si'anaa kan ta'e yaada warra Waaqayyoof hin abboomamne sana jaamsiraayedha yookaan hin dukkaneessedha. Warra Waaqayyoof hin abboomamne, Waaqayyoof hin jiraanne, Waaqayyoof hin amanamne kan waaqicha bara si'anaa kan ta'e mootiin dukkanaa sun hin jaamsee jedha. Namnarraa dhugaa beeka ittiin jiraatu. Sababi isaa hin jaame. Arguu hin danda'u. Yaaduu hin danda'u. Adda baafachuu hin danda'u. Kun immoo jireenyaaf ta'a jennee yoo yaadne jireenyaaf hin ta'u. Sadaffaa lafa kana yoo laallee duwwaadha ture. Kana jechuun waan barbaachisu ofirraa hin qabu. Kiristaanni tokko irraa waan barbaachisu qabaachuu danda'uu qaba. Kan barbaachisu maali? Sagalee Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo kun lubbuu keenya barbaachisa. Jireenya keenya lafarraa, jireenya keenya waaqarraa barbaachisa. Kanaaf yaa fira koo arraati waan hin barbaachifne qabattee waan barbaachisu of keessaa dhabde taanani filannoon kee dukkana. Dukkanni immoo ija warra Waaqayyoof hin amanamne hin jaamsee jedha. Qorontos boqonnaan 4 lakkoofsi 4 sun hin jaamsee. Kan barbaachisu ifa. Arra ifti otoo hin jirre ta'e hojjettee jiraachuu hin dandeessu. Sababi isaa sa'aatiin 24 dukkana taanaan namni bakka rafetti afa. Ifti irribaa nama dammaska. Ifti hojiidhaaf nama qopheessa. Ifti gara itti deemaan hundumaa adda baafatanii akka adeeman nama taasisa. Dukkanni garuu gara itti deeman nama wallaalchisa. Kanaaf jireenya keenya keessatti akkuma lafti maqaa qaba bifa hin qabu ture. Yaa kiristiyaanaa, yaa amanaa, arra maqaa kiristiyaanaa qabda. Garuu bifa kiristiyaanaa qabdaati ofirraa. Of ilaaluun kan nurra jiru bifti nuun qabnu maayin bifa akkamii qabaachaa jirra. Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 kaafnee yoo dubbifne amma 21tti akkas jedha. Kun milikkita bara dhumaati ture. Isaan raroo oolaa uffatanii gubbaa isaanii maayin oolaadha. Keessi isaanii yayyii butattoodha. Irraa fagaadhaa jedhu. Kan uffatan oolaa fakkaatu. Garuu keessi isaanii yayyiidha. Hin ciniinu, hin madeessu. Madeessuu qofaa otoo hin ta'in hin ajjeesu, hin nyaatu. Arraa jireenyi kiristiyaanaa akkuma Galatiyaa keessatti barreeffamee jiru sana yoo wal cicciniintan, yoo wal nyaattan akka wal finne wal eeggadhaa jedha. Wal nyaattanii wal cicciniintanii akka wal finne. Namnarraa wal jiraachisa otoo hin ta'in wal ajjeesa, wal nyaata. Kun sagalee Waaqayyoo keessatti gaafa ilaallu jireenyaaf kan hin taane du'aaf kan aalamiyyeessu akka inni ta'e agarra. Kana bira gaafa darbu sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 31tti gaafa ilaallu hojii dukkanaa bal'inaan maal akka inni ta'e agarra. Hojii dukkanaa waa laman dubbadha. Inni hojii si dhorkaa hin jedhe. Hojii si dhorka yookaan si agooga, si dhoskaa jechuudha.
namni har'a kan ittiin dhokate ifati isa dhoske otoo hin ta'in ifti gara isaa dhufee bakkeetti isa baase in mul'ise ol isa baase biyya irratti beekamaa isa godhe garuu dukkan ifa booddee inni dhufe sun ilma namaa kanaa hin dhoske hojiin dukkanaa kun dhoskuudha waan ta'eef mee of ilaali har'a maaltu si dhoskee jira kan si agooge kan si dhoske maayin gaafa ilaaltuu jireenya kee keessatti waan si dhoske tokko hin agarta lammaffaa kan ani dubbadhe hojiin dukkanaa kun waan hojjetan toora akka hin qabsiifanne nama godha sagalee waaqayyoo keessatti Iyyoob boqonnaa 37 lakkoobsa 19 akkas jedhee dubbata waan isatti dubbanne hundumaa nuun toora akka hin qabsiifanneef dukkanicha nu dhorkee jedha waan isatti dubbanne sana toora akka hin qabsiifanneef dukkanichi nu dhorkeedha namni waan dubbate tokko toora qabsiisee hojiitti jijjiira namni waan dubbate tokko toora qabsiisee hojiitti hin jijjiirre taanaan wanti inni dubbate wanti inni karoorsee toora hin qabu facaadha bittimmaadha waan hojjetu iyyuu waliin beeku arraa dukkanni maal toora qabsiifachuu si dhoowwe toora qabachuu barbaade garuu toora sii qabachuu dide maayidhaan kanaaf dukkanni hojiisaa waan hojjetan tokko toora qabsiifachuu nama dhowwuudha biyya lafaa kanatti seexanni namoota baay'ee maal godheeraa waan hojjetan waan itti jiraatan waan keessa jiraatan toora akka hin qabsiifne gaa'ela toora akka hin qabsiifanne nagada toora akka hin qabsiifanne barnoota toora akka hin qabsiifanne waajjira mootummaa keessaa isa hojjetu toora akka hin qabsiifanne toora qabsiifachuu si dhoowwe Iyyoob waan asitti dubbanne toora akka hin qabsiifanneef dukkanichi nu dhoowwee jedha dukkanni toorarra akka hin jiraanne toora keessatti akka hin hojjenne toora keessatti akka hin yaanne toora keessa akka hin adeemne si dhoowwe ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos akkas jedha tooratti deebi'ii siin jedha akka ati toora keessa hin jiraanne kan si godhe dukkanaadha dukkanni toora keessa jiraachuu nama dhowwaan ta'eef kanaaf toora keessatti hojjechuu toora keessa jiraachuu kan nama dhowwe dukkana waldaa keessattis haa ta'u mana kee keessatti haa ta'u biyyaaf isa hojjettu waajjira keessatti haa ta'u mana daldalaa kee keessatti haa ta'u tooratti akka ati hin hojjenne waan hojjettu hundumaa toora akka hin qabsiifne kan si godhe dukkana dukkanni waan hojjen waan dubban toora qabsiifachuu nu dhowwa waan ta'eef oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna sadaffaa dukkan hojii nama dhowwa dukkana waan ta'eef silaa hojjechuu sirra jira waan dukkanaa'eef waan hojjettu hundumaa dhaabdee gara silaa ifti jiru iddoo tokkotti deebitaati dukkanatu hojii si dhaabe arraa qofa qajeelummaa hojjetta amma qajeelummaa akka hin hojjenne kan si godhe eenyudhaan dukkana qofa dhugaatti jiraatta arra dhugaatti akka hin jiraanne kan si godhe eenyudha dukkana dukkanni hojii dhugaatti hojjetamuun irra jiru si dhaabsise beekta garuu hojjechuu hin dandeenye innis maayin sababa adda addaan gara keetti dhufe karaa kamiin waa sadii sinitti hima namni waan gochuu danda'u akka inni hin goone kan isa dhowwe isa jalqabaa seexana isaa mootii dukkanaa ta'e santu fedhii kee irratti hojjete fedhii namaa irratti hojjete seexan addaami waan fedhii isaan irratti hojjete seexan waan isaan barbaadan sana suuta hidhee bira ga'ee ija mukichaa itti agarsiise sana booddee hin dhawwisiise yookaan hin gojomaasiseedha seeroma boqonnaa 3 lakkoofsa 3 yoo dubbiftan hin gojomaasiseedha kana jechuun fedhii waan irratti hojjete jechuudha seexanni irraa waan ati hojjettu tokko otoo beektu dhugaa otoo beektu akka ittiin jiraanne akka ittiin hojjenne kan si godhe dukkanaadha inni immoo seexana kanaaf akkamiin gara kee dhufe fedhii kee irratti hojjete si gojomaasisee jechuudhaan waan jireenyaaf hin taane waan du'aaf nama ariifachiisu waan mootummaa waaqayyootti nama hin galchine waan ramaxa si'oolitti nama geessu sanaaf si gojomaasise itti fiigdee ati of qabuu hin dandeenye hin gojomaasise jechuun of to'achuu dhowwee jechuudha amma sana nyaattutti amma sana harkaan qabattutti hin ariifachiise arras ilmi namaa intalli namaa addunyaa kanarratti waan jireenyaaf hin taane hedduu gojomaa jira namni kanaaf jireenya isaa keessaa waan hojjechuun irra jiru akka hin hojjenne isa godhee dukkanni waan hojjechuun hin barbaachifne hojjechuudhaaf
balbala banate waan godhu waliin beeku dukkana keessa jira waan ta'eef dukkana waliin hojjeta waan ta'eef waan hojjechuun irra jiru dhiisee waan hojjechuun hin barbaachifne waan sammuusaa ittiin kassafamu waan ittiin hirriba dhabu waan ittiin teessuma dhabu waan ittiin boqonnaa dhabu hojjeta. Kanaaf dukkanni hojiisaa maal hojii nama dhowwuudha. Namni kanaaf waan hojjechuu qabu hojjechuu dhiisee waan hojjechuu hin qabne irratti bobba'e. Mee kottaa waa tokkoon dhaggeeffadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31-32 yoo dubbifne dhugichi birmaduu sin baasaa jedha. Dhugaan amala isaa keessatti garbummaa keessa akka jiraatan nama godhu birmaduu nama baasa. Aangoo garbummaa namarraa cabsa. Dukkana garbummaa namarraa kaasa. Dhugaan birmaduu sin baasaa jedha. Namni garuu birmadummaa isaaf kennametti jiraachuu hin dandeenye sababi isaa dhugaa sana jijjiiree soba waliin jiraata waan ta'eef sobni nama garboomsa. Sammuun sobaan jiraatu sammuun sobaan hojjetu firideemii hin qabu. Ofitti amanummaa hin qabu. Yoom narratti beekama. Yoom namni narratti dammaqa. Yoom dhoskaan kun na jalaa mul'ata hin dhiphata. Sababi isaa wanti inni hojjetu wanti inni dubbatu sun dhugaa miti waan ta'eef. Dhugaani ifa jireenya namaatiif. Dhugaani ifa dukkanni dhugaa keessa hin jiru. Dukkanni seexana hojii seexanaati. Dukkanni kan seexanaati. Kanaaf ilmi namaarra waan hojjechuu danda'u akka hin hojjenne kan isa dhowwu eenyudha dukkana. Maal hojjechuu dadhabne ree? Dhugaa hojjechuu qabna turre hojjechuu hin dandeenye. Sababi isaa isan Qorontos keessaa dura dubbise Qorontos lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 4. Yaa waaqicha bara si'anaa kan ta'e sammuu warra waaqayyoof hin amanamne sana jaamsedha jedha. Hin jaamse. Sammuun jaame kun dhugaa kana beeka ture. Jaamera waan ta'eef kaleessa hin argaa hin beekaa garuu ittiin hojjechuu hin dandeenye. Maaliif isa jedhuuf namni maaliif ifa isa ta'e dhugaa kanaan jiraachuu dadhabe jettanii yoo yaaddan dhugaa kana namni buddeenatti jijjiire. Waan arraatti geeddare. Kottaa waa tokko yaadaa. Yihudaan ifa biyya lafaa isa ta'e Yesuus Kiristoos wajjin ba'ee galaa irraa barataa ture. Jireenyi Yihudaa otoo Yesuus wajjin deemuu bakka lamatti qoodame. Ifaan deema ture, ifa waliin jiraata ture, filannoo isaa dukkana godhate. Innis maal ta'e? Alkan guyyaa Yesuus wajjin oola, alkan Farisoota, Saduqoota warra Yesuus Kiristoosiin ajjeesuu barbaada sana wajjin walitti dhufeenya horachuu jalqabe. Guyyaa hin deemne laalaa alkan deema. Dukkana waliin hojjeta. Maayin? Yesuus Kiristoos ifa biyya lafaa isa ta'e yookaan dhugaa isa ta'e gurguruu barbaada. Gurguruu murteesse. Waan barbaachisu hundumaa gatii Yesuus naa baasa jedhee tilmaame hundumaa ergi irratti walii galee booddee deebi'ee gara Yesuus Kiristoos dhufa. Fixeera waan hundumaa irratti walii galeera. Dukkanni hojii nama dhowwaa kiristaanni waan hojjechuu qabu tokko dhiisee waan hojjechuun isan barbaachifnetti yeroo inni bobba'u agarra. Dukkanni amala isaa keessatti waa'ee dhugaa sirriitti dubbadheera. Dhugaan ifaadhaa sobni dukkana. Filannoon ilma namaa kun har'a soba waliin jiraachuu akka ta'e agarra. Jireenya Yihudaa sinitti maan ture. Yihudaan Yesuus Kiristoosiin gowwoomsee sobaan isa wajjin deddeebi'aa ture. Sababi isaa fedhi isaa filannoon isaa ifichan turre dukkana ture. Kanaaf dhaqee gooftaa gurguree birrii 30 fudhatee deebi'ee dhufee Yesuusin dabarsee ergi kenne booddee rafuu hin dandeenye yookaan boqotee isa fudhate sana nyaachuu hin dandeenye. Sababi isaa kan gurgurame dhugaadha. Dhugicha kan bite immoo soba. Sababa kanaaf otoo dhugichi sun fannootti rarra'ee immoo hin du'in du'ee otoo hin awwaalamin Yihudaa isa birrii 30tti Yesuusin gurguretu du'ee jechuudha. Yaa fira koo har'a buddeena itti dhugaa jijjiirte tokko nan nyaadha jettee yaadinati. Dursitee du'uun kee hin oolu. Sababi isaa dhugaani birmaduu nama baasa. Dhugaani abbaa murtoo sirriidha. Dhugaani murtoo kennuudhaaf taa'a malee firdii fudhachuudhaaf hin dhaabatu. Sababi isaa dhugaadha. Dhugaani ilma namaa kanaaf karaa jireenyaati. Dhugaani ilma namaaf galma. Kanaaf as keessatti kan nuun agarru jireenya Yihudaarraa hin gurguree hin nyaanne dursee du'e. Akkanan yaadutti isa akkasiisan hin gurguran ture. Otoo argamee hin bitu ture. Garuu Yihudaan Yesuus Kiristoosiin birrii 30tti gurguree isa yoo ta'u nyaatiin dursee du'e. Yaa namoota irra dhugaa biddeenatti jijjiirtan buddeen sana otoo hin nyaatiin akka hin duuneef qalbii diddirachuu
filannoo keessan ificha godhachuutu sinirra jira. Kan barbaachisu kana. Mee isa arfaffaa sinitti hima. Ifti dukkanni nama gufachiisa. Hojiin dukkanaa gufachiisudha. Namni dukkana keessa adeema tokko ifa of harkaa hin qabu yoo ta'e kufaa ka'aa adeema. Kan isa gufachiise dukkana arguu waan hin dandeenye gufata. Gabaabsinee addunyaa kanarratti irra maaltu namoota gufachiise? Namni akka inni gufatu kan isa godhe maayin? Maaltu namni akka gufatu isa godhe? Tokkoffaa machaa'ummaadha yookaan waan isa macheessu dhuguudha. Machaa'ummaan yookaan machaa'uun ifa keessayyuu gufataa nama godha. Darbatee nama kuffisa. Karaarraa nama kaachisa. Addunyaa kana yoo ilaalle waa sadiin akka inni machaa'ee jiru agarra. Inni tokkoffaan machii gaafa jedhu namni machii qabeenyan akka inni machaa'e qabeenya akka isa macheesse. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irratti isin waa lamaaf jiraachuu hin dandeessanii jedha. Isa tokko jibbitanii isa tokkoof immoo bitamuu qabdu jedha. Innis qabeenyaaf waaqayyoof jiraachuu hin dandeessan. Kana jechuun tokko keessaa filadhu jechuudha. Qabeenya filatte taanaan jireenya dhabda. Kan ofirratti moosiste waaqa kasii ta'e qabeenya qofaa yoo ta'e. Qabeenya si macheesse yoo ta'e. Ammas sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 16 hanga 31tti yoo ilaaltan abbaa qabeenyaa qabeenyi baay'ee isa macheesseef Alaazaar nama iyyummaan macheesse agarra. Rakkinaan machaa'eera Alaazaar. Namni kun garuu qabeenyatu macheesse. Guyyaa guyyaatti uffata warqii jijjiiree uffata. Guyyaa guyyaatti nyaanni itti jijjiirama. Qabeenya machaa'e. Qabeenyatu isa macheesse. Gaaf tokko Alaazaaris gara iddoo dhugaa sanaa dhaqe. Biyyi lafaa dukkana waan ta'eef dukkana kana dhiisanii gara iddoo ifaa dhaqan. Namicha abbaan qabeenyaa kunis gara iddoo dhugaa sana gaafa dhaqu carraansaa bakka Alaazaar dhaqe otoo hin ta'in bakka silaa dukkanaa'aa si'ooliin akka inni ta'e bakka dhiphinaa akka inni ta'e agarra. Addunyaa kanarratti namoonni qabeenya machaa'an kan isaan ittiin mul'atan qabeenya kanaan dhugaa kana jijjiiruu barbaadu. Dhugaan qulqulluudhaa dhugaa qulqulluu kana gara sobaatti jijjiiru gara xuraa'ummaatti jijjiiru qabeenyaan bitan jechuudha. Kunis maayin nama tokko yoo wal dhaban of harkaa qaba waan ta'eef birrii kennitee dhugaa hiyyeessaa dhoskita. Gaaf tokko waaqayyoo hin farada. Kanaaf namni filannoo isaa adda baafachuu qaba. Maal filatte har'a? Inni lammaffaan kan namoota macheesse. Kan namoota macheesse. Sagaleen immoo waaqayyoo keessatti waan agarru isinitti hima. Namoonni kan isaan ittiin machaa'an. Ejjaan machaa'an. Machiin ejjaa baay'ee rakkisaadha. Machiin xuraa'ummaa. Sababi isaa addunyaa kana keessatti qilleessi kun machii kanaan faalameera. Kun immoo waaqayyoon dheekkamsiise. Waaqayyoon ariifachiise. Ilmi namaa nagaa barbaada. Nagaa dhabe. Ilmi namaa qabeenya barbaada. Diinagdee dhabe. Ilmi namaa jireenya barbaada. Jireenya dhabe. Maaltu akkas godhe? Isa namni ittiin machaa'e san machiisuun nama dhabamsiisa. Nama kuffisa. Allayyaa nama gata. Waa'ee machii waan an beeku tokko isinitti hima. Biyya tokko tajaajilaaf deemeen waa'ee nama abbaltii guutuu jedhamu natti himan. Namni kun dhugee machaa'ee otoo deemuu karaan irra darbee inni garuu allayyaadha. Allayyaan kun qaawwaa qaba. Qaawwan kun qilillee fagoodha. Namni achi buunaan ba'uu hin danda'u. Baay'ee waa machaa'eef deemaa otoo jiruu karaa gararraa kana dhagaatu jira. Dhagaan kun rukutee namicha kana qilee kana buuse. Namni kun reeffi isaa argamee hin awwaallamne, hin dhabame. Kanaaf fira koo har'a qabeenya machoofte yoo ta'e dafee sirraa galu. Qalbii diddiirrachuu qabda. Machiin allayyaa si buuse. Allayyaa buute san keessaa ba'uu hin dandeessu. Har'a xuraa'ummaa si macheessa yoo ta'e dafee sirraa galuu qaba. Qalbii diddiirrachuu qabda. Xuraa'ummaan allayyaa boolla si ol si buuse. Sababi isaa keessaa ba'uun rakkisaadha. Keessaa ba'uun rakkisaadha. Baay'ee ulfaataadha. Hin bu'ee namni sun hin baane achi keessaa hin dhabame. Iyyafannoon yeroo geggeeffamu warri qarree gubbaa jiran asirraan gabbu'eera dardarbamaa deemaa jedhan. Kanaaf achi gaafa ga'an mukti tokko uffata isaa irraa tarsaasee kootii irraa kutee qilleessa keessaa socho'a. Kootii duwwaatti argame. Allayyaa sun qileedha waan ta'eef. Arras namni waan adda addaatiin machaa'e allayyaa si ol buusaa hin oolu waan ta'eef dafee machii kana keessaa bahee qalbii diddiirrachuutu irra jira. Inni sadaffaan namni kan ittiin machaa'e aangoodha.
angootu machees biyya lafaa kanarratti angoon sadarkaadhaan gaafa namaaf qoodamu sirna ittiin hojjetantu jira. Sana darbuu hin danda'u namni eera biyyaatti isaaf kenna waan ta'eef waldaa kiristiyaanaa keessaa kaasee amma guutuu biyyaatti kan isaaf qoodu daangaa qaba. Daangaa sanaa ol ittiin hojjechuu hin danda'u. Garuu namni aangoo isaaf kenname kan namni fedha waaqayyoo malee aangoo qabaachuu hin danda'u. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 8 yoo dubbiftan fedha waaqayyoo malee aangoo qabaachuun hin danda'amu jedha. Aangoo kasii kenna waaqayyoo garuu daangaa malee itti fayyadamta. Kunis machaa'ummaadha waan ta'eef of qabuu si dhowwe waan ta'eef gara itti deemtu si wallaalchisu waan ta'eef inni kun firdiif si qopheessa. Gaafa aangoo argatte aangoo qabeessi guddaa si gararraa akka jiru akka ati waan barbaadde namatti murteessitu inni waaqarra jirus waan barbaade tokko akkasitti murteessu hin dagatin. Kanaaf qixatti sirriitti iftoominatti itti fayyadamuun akka sirra jiru sagalee waaqayyootu dubbata. Sagalee waaqayyoo akkas jedha namni jedha waan hojjete hundumaa sababa wajjin dhiyeessuu waan isarra jiru waan hojjetu hundumaa ilaallachaa hojjetu jedha. Sababa waliin hin machooftee qabeenyaan qabeenya waaqayyoo ittiin jiraadhu jedhee eebbafsii kenneen cubboo hojjette taanaan sababa isaa dhiyeessita fuula waaqayyootti. Hin machooftee xuraa'ummaadhaan akka Yohaan miira ishii mo'achuu dadhabdee hin nyaatin isa ittiin jedhame sana nyaatte atis hin godhin isa siin jedhame sana goote waan hojjette sana sababa waliin dhiyeessuun kee hin oolu. Hin machooftee aangoodhaan waan hin godhin kanarra hin darbin jedhamee siif kenname sana darbitee hojjette waan hojjette sana sababa isaa waliin dhiyeessuun kee hin oolu. Sagalee waaqayyoo keessatti akkas jedha Galatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 hin gowwoominaa waaqayyoo kan itti gaysan miti namni waan facaas sassaabbataa jedha. Jallinaan facaafta taanaan firdii qajeelummaan facaafta taanaan jireenya sassaabbata. Kanaaf waan facaafte sana hundumaaf walitti qabachuuf jirta waan ta'eef qophaa'utu sirra jira. Qophaa'utu sirra jira. Isa dhumaa kana dubbadhee walitti qabu. Addunyaa kana keessatti ilma namaa kana dukkan iddoo isaaf hin qoodamne yookaan isaaf hin laatamne isa dhaabe. Sababi isaa otoo deemaa jiru itti dhiye waan ta'eef bakka ga'uun irra jiru sana ga'uu hin dandeenye karaa dhaabate. Kana jechuun namni waan isaaf hin kennamin waan isaaf hin qoodamin tokko godhee jechuudha. Dukkanni qaqqabannaa waan itti fideef tarkaaffii waan isa dhoowweef gara itti deemu waan isa wallaalchiseef wanti hundumtuu sirriitti fakkaata wanti hundumtuu garuu sirrii miti. Kanaaf bara jiraannu kana hundumatti waan goone sana hundumaa sababa waliin goofticha dura dhaabannee himuun keenya dirqama waan ta'eef arra waan hojjechaa jirru sirriitti adda baafannee filannoo keenya sana beeknee hojjechuutu nurra jira. Kun dirqama keenya ta'a. Kana hin beeknu taanaan waan asitti goote waaqarratti gaafatamta. Namoonni akka jedhanii dubbatu namni waan hojjete hundumaa sammuu isaa waaqayyoo jalaa dhoksuu hin danda'anii jedha. Arraa waan ati hojjetteef namoonni baay'een boo'aniiru yoo ta'e asitti ati koffaltee gammadde achi yoo dhaqxe garuu hin boocha. Asitti waan ati hojjetteef namoonni baay'een gaddaniiru yoo ta'e ati immoo baay'ee gammaddeerta yoo ta'e achi gaafa dhaqxu garuu ati hin gaddita warri arra boo'aan hin gammadu. Alaazaariif namicha sooressa sana wal bukkee qabiilaan baay'ee gammade baay'eetti tole achi dhaqnaan garuu hin boo'e Alaazaar garuu hin gammade. Arra waan hojjette sanaaf namoonni baay'een du'aniiru ati garuu jiraachaa jirta. Achi yoo dhaqxe namni tarraa ajjeeftee hin jiraata. Ati garuu du'a sii qophaa'a. Kana sirriin beekuutu sirra jira. Arra waan hojjette sanaaf as biyya lafarratti hedduu sitti tolee walitti qabatteerta ta'a. Manarratti mana gaarii ijaarteerta ta'a. Innarraati miiti, innarra boo'u, innarra harka qullaa ta'e. Achitti ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 dubbatu gara abbaa koon dhaqa iddoo isinii qopheessa deebi'ee dhufee si fudhadha iddoo nan jiraadhu isinis achi jiraattu jedhu sana. Isa sanaaf iddoon qophaa'e ati garuu achi yoo dhaqxe iddoo dhabu. Arraa biyya lafaa kanarratti mana gaarii ijaaruudhaaf konkolaataa gaarii qabachuudhaaf maallaqa gaarii harkatti qabachuudhaaf akkuma fiigduu waaqarrattis mana jireenyaaf ta'u sana argachuudhaaf baay'ee filannoo kee adda baaftee fiiguutu sirra jira. Yoo akkasiin jiraatte iddoo sii qophaa'eeraa dhaqxee boqotta. Yoo akkasiin hin jiraanne ta'ee iddoon qophaa'eera isaati boochifte ati garuu iddoo dhabdaa bara baraan boo'uun hin oolu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hangamni naga'aa ulfina isaatiin humna isaatiin jaalala isaatiin filannoo koo adda nuu baasee nutti agarsiisu.
waaqayyo si wajjin haa ta'u.